Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Waboon zoonii lixaa miseensota isaa ogummaa fayyaatiin leenjisaa ture eebbisiisu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo sochii Oromiyaa keessatti taasisaa jiru gama hidhannoo qofaa osoo hin taane gama ogummaa fayyaatiinis of ijaaraa jiraachuu isaa ibseera. Akka kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa loltoota isaa keessaa filachuun miseensota ogummaa fayyaatiin leenjisaa ture milkiin eebbisiisee xumuruu isaa beeksiseera. Akka gabaasni har'aata biyyaalessa Oromiyaa irraa arganne jedhutti leenjiin kun kan akka tasaa jalqabame osoo hin taane yeroo dheeraaf karoorfamee fi barumsa tiyoorii fi shaakala qabatamaa of keessatti qabatedha jedhame. Leenjifamtoonni kunneen qabxiilee armaan gadii irratti xiyyeeffatanii leenjii cimaa fudhachaa turuu isaaniitti ibsame. Jalqabaa yaalii gargaarsa duraa faristeedii miidhaa waraana keessatti mudatuuf battalumatti tajaajila yaalii jalqabaa kennuu, yaalii yeroo ariifachiisaa yookaas emergency medical care waraana gidduutti yookaan haala rakkisaa keessatti akkamitti dhiigni akka dhaabbatuu fi lubbuun akka baraaramu barumsa dandeettii olaanaa gaafatu fudhachuu, to'annoo miidhaawwan akkasumas jajjaboo meeshaalee waraanaatiin qaqqaban akkamitti akka to'ataman irratti leenjii fudhachuun dandeettii dabalataa horataniiru jedha. Barumsichi barsiisota muuxannoo olaanaa ogummaa fayyaa irratti qabaniin kan kenname yoo ta'u, leenjifamtoonni kunneen qorumsa cimaa keessa darbuun madaalamuu isaanii gabaasichi addeesseera. Kaayyoon leenjii kanaas dirree waraanaa irratti miidhaa tasaa miseensota waboo mudatuuf battalatti yaala barbaachisu kennuun miidhaan lubbuu qaqqabu to'achuuf akka ta'e himame. Lammataa ammoo miseensonni leenjii kana fudhatan bakka tajaajilli mootummaa hin geenyetti hawaasa naannoo keessa socho'aniif akka ogeessa fayyaatti tajaajila akka kennaniif leenjifamuu isaanii gabaasichatti ibse. Hoogganni waboo zoonii lixaa akka ibsetti leenjifamtoonni kunneen waraana qofaa osoo hin taane ogeessa fayyaa hawaasaa isaanii ta'uun akka tajaajilan dhaamaniiru. Tarkaanfiin kun ijaarsa waraana bilisummaa Oromoo keessatti akka jijjiirama guddaa tokkotti ilaalama ka jedhu gabaasichi sochii akkanaa cimsee kan itti fufuu ta'uu isaa waboon beeksiseera. Oduu keenya itti aanuun CPJ'n abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa eeyyamaa Addis Istaandardii bakkatti akka deebisu gaafate. Gartuun kabaja mirga gaazexeessootaaf falmu CPJ'n aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa eeyyama hojii miidiyaa marsariitii Addis Istaandardii akka dafanii bakkatti akka deebisan gaafate. Dhaabbatichi abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa guraandhala 24 bara 2026 eeyyama galmeef hojii Addis Istaandardii akka hordofee ibsa baaseera. Daarektarri CPJ Afrikaa Anjeelaa Kuintaal hordoffiin utuu hin taane tarkaanfii bifa haaloo of keessaa qabu jettee jecha hiikni isaa falmisiisaa ta'e faayidaa biyyaalessaa jedhuu fi naamusa miidiyaa jedhu fayyadamuun abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa hojii gaazexeessummaa ukkaamsaa jira jette. Eeyyama hojii Addis Istaandardii haquun duula gabaasa jajjabaa Itoophiyaa keessaa gabaafaman cabsuuti. Kanaaf aangaa'onni kunneen eeyyama Addis Istaandardii hatattamaan bakkatti deebisuu qaban darbees hojii pireesii irratti aggaammii qaban qusachuu maluu jette. Guraandhala 24 bara 2026 guyya kaleessaa abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa eeyyama miidiyaa marsariitii kan Addis Istaandardii kaasuu naquu beeksise. Xalayaa isaa kaleessa ifoomseen abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa Addis Istaandardii gabaasaawwan naamusa miidiyaa seera Itoophiyaa fi faayidaa biyyaalessaa fi uummataa balaa keessa buusan irra deddeebiin tamsaasaa ture jedhe. Kanas hordoffii irratti taasifamaa turee fi himata hawaasa biraa irratti dhiyaataa turus ibsa isaa keessatti caqaseera. Himata abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa dhiyeesse kana qopheessaa olaanaan Addis Istaandardii Yoonaas Kadir kufaa taasisuu isaa gabaafameera. Yoonaas dhaabbatichi haga Yoonaas arbama seeraa raawwachuu isaa kan of eeggannoon akka isa qaqqabee hin beekne ibsa. Himanni Addis Istaandardii irra deddeebiin of eeggannoon kennameefii ture jedhu akka irraa ka fagaate abbaan taayitaa miidiyaa Itoophiyaa badii kanaan dura akkasumas tarkaanfiiwwan fudhataman ilaalchisee kutaa oduu Addis Istaandardiif waan beeksise kan hin jirre ta'uu jechaan ibseera. Tarkaanfiin kun wayita miidiyaawwan walabaa irratti tarkaanfiin fudhatamuu cimee itti fufetti dhaga'ame. Guraandhala 19 oduu gabaasaan AFP gara Tigraayitti akka hin imalle kan dhorkame yoo ta'u, dhiyeenya eeyyama hojii gaazexeessota Reuters haareeffamuuf ture diduun kan yaadatamu. Akkasumas dhiyeenya eeyyama hojii miidiyaa Waazeemaa raadiyoo akka deebi'u ka ta'ee fi eeyyamni hojii gaazexeessota Deutsche Welle lama qabuunis kan yaadatamudha. Bara 2011 hojii maxxansaa baruun kan hojii jalqabe Addis Istaandard yeroowwan darban dhibbaa fi hordoffiin irra gahaa tureera. Dhaabbatichi aangaa'ota irraa yeroo aggaammiin akkasii irra ga'u kuka jalqabaa miti.
Fakkeenyaaf eebila bara 2017 poolisiin sakatta'iinsa tasaa waajjira Addis Istaandardii fi mana jireenyaa hojjetaa isaa tokko irratti gaggeessuun kan yaadatamu. Wayita sanas hojii gaggeessitoota 3 sa'aatii muraasaaf to'annaa jala kan oolfamanii turan yoo ta'u, meeshaalee akka laaptooppii, bilbilaa fi meeshaalee odeeffannoon itti kuufamus to'atamee ture. Hojjettoonni alas to'annoo jala oolfaman yeroo muraasa booda gadi dhiifamanis, poolisiin garuu meeshaalee to'atee ture kanneen torbeef utuu hin deebisin tursee ture. Kunis kutaan oduu dhaabbatichaa akka saaxilamu taasiseera. CPJ'n dhimma kanarratti aangaa'ota Itoophiyaa irraa deebii argachuuf yaalii taasisus kan hin milkoomne ta'uu ibsa isaa keessatti eereera. Oduu keenya itti aanuun agarsiisa waraanaa Itoophiyaan tibbanaa Eertiraan dubbii barbaachaa jette. Agarsiisa waraanni Itoophiyaa dhiyoo magaalaa Hawaasaatti mul'ise Eertiraan dubbii barbaacha jechuun qeeqxeetti. Guyyaan hundeeffama waggaa 65ffaa ajaja duula addaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa magaalaa Hawaasaatti yeroo kabajametti agarsiisi waraanaa taasifameera. Agarsiisa kana irratti kan argaman ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad loltuun leenjii addaa fudhatee fi gaanfa Afrikaa shororkeessummaa irraa tiksuu danda'u ijaaramuu dubbatan. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal fuula X isaanii irratti yaada kennaniin agarsiisa kana cimsanii qeeqaniiru. Aangaawwan Eertiraa paartii Itoophiyaa bulchaa jiru paartii badhaadhinaa maqaa biraan dha'uun agarsiisa jibbaan guutame biraa waraana barbaaduu fi humna agarsiisuun dubbii barbaaduuti jedhan. Dubbiin muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahimedis ta'ee agarsiisni waraanaa kun yeroo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu hariiroon ture laafetti mudate. Biyyoonni gaanfa Afrikaa lamaan haala amma jiruun walitti bu'iinsatti ce'uu malu jechuun xiinxaltoonni sodaatu. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad humna addatti leenjii fi biyyarra darbee naannicha tiksuu danda'a jedhan yeroo ibsan biyyoota lama Itoophiyaa daangessaniiran. Obbo Yemaaneen dhaabii Itoophiyaa bulchu sagantaa uummataa hunda jedhamu irratti paartiin sobaa dubbii summaawaa fi dubbii hamaa dubbii barbaadu faallaa birmadummaaf tokkummaa daangaa ollaa irratti xiyyeeffatu dubbachuu isaa ibse. Kunis seera idil-addunyaafis ta'ee nageenya naannichaaf faallaadha jechuun dubbatan. Erga Eertiraan bara 1993 walaboomte as Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabdeetti. Bulchiinsi muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad akka itti buufanni Asab Eertiraa jalatti hafe seenaanis seeraanis fudhatama hin qabu jechuun mormu. Kun immoo Eertiraa mufachiisee akka birmadummaa ishee irratti qiyyafatametti ilaalti. Ministeerri muummee Abiy Ahimad waraanni isaanii nageenya Itoophiyaa mirkaneessuuf qofaa otoo hin taane agarsiisa waraanaa kana irratti biyyoota ollaatiif illee gahaa ta'uu isaa ibsaniiru. Qophiin keenya Afrikaa guutuu keessatti nagaa buusuuf guutuu Afrikaa keessatti badhaadhina mirkaneessuuf biyyoota naannawaa keenya jiran irree fi gaachana ta'uufiidha jedhan. Bulchiinsi isaanii erga aangootti dhufee booda humna galaanaa diigamee ture deebisee ijaareera. Leenjii waraana lafoo fi gaararraa akkasumas lagarra ture har'a gara galaanaatti qaceessan kanaaf akka ta'e himan. Humni leenjii addaa fudhate jedhan kunis Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane humna illiitii naannichaaf gahaa ta'e teeknooloojii hidhate, teeknooloojii ka fayyadamu, dirooniin ka sakatta'u, makaanaayizidii da'oo diiguu kan ijaarame ta'uu isaa dubbatan. Obbo Yemaaneen ammoo paartiin Itoophiyaa bulchu harka tokkoon osoo deeggarsa maallaqaa IMF fi qaamolee kaan irraa barbaadu harka biraan weerara hamaa fi naannicha jeequu irratti bobba'eera jechuun himatan. Oduu keenya itti aanuun Misir yaalii Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf taasisaa jirtu deeggaruuf haalduree lafa kaawwatte. Yeroo dheeraaf biyyoota baha Afrikaa akka masaanutti walata karaakee turan keessaa tokko ka ta'an Misirii fi Itoophiyaan yaada wal hubannaa irra gahaa jiraachuu akka hin oolle himame. Akka gabaasaaleen jechaa jiranitti yaalii Itoophiyaan dhiyeenya ulaa galaanaa argachuuf taasisaa jirtu tumsuuf Misir qophii xumuruu ishee ibsiteetti. Gabaasni marsariitii The National jedhamuu fi dhimmoota baha giddu galeessaa balballoomsuun beekamu oduu guyyaa kaleessaa qabatee baheen Masiriin yaalii Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf taasistu deeggaruuf sochii taasisaa jiraachuu ishee saaxileera. Marsariitichi maddoota dippiloomaasii Masirii wabii godhachuun gabaasa baasee keessatti yoo dhimmi bishaan Abbayyaa furmaata argate Masiriin gaaffii karra galaanaa Itoophiyaa ni deeggartii jedha. Kana dura gaazexeessaa fi xiinxalaa siyaasaa Barakat Balaayinee jedhamu gaaffiif deebii tokko keessatti haaromsaa akka meeshaa marii ta'ee karra galaanaa argachuuf itti fayyadamuun ni danda'ama jedhee ture. Yoo gabaasni The National baasee dhugaa ta'e carraaqqii Itoophiyaan karra galaanaa argachuuf gootu keessatti gahee qabaachuu mala.
haa ta'u malee waggoota dheeraa Masiriin Itoophiyaan karra galaanaa akka hin arganne hojjechaa turuun ishee akka beekamu. Masiriin Itoophiyaan karra galaanaa akka hin arganneef biyyoota ollaa Itoophiyaa kanneen akka Eertiraa, Jibuutii, Somaaliyaa fi Keeniyaa wajjin marii taasisaa akka turte yoo ta'u, inumaayyuu ammoo buufata doonii Jibuutii misoomsuuf waliigaltee taasisteetti. Oduu keenya itti aanuun manni maree nageenyaa UN qoqqobbii haaraa gaggeessitoota Rapid Support Force irra kaa'u ibse. Manni maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii qoqqobbii haaraa gaggeessitoota humna addaa Sudaan irra kaa'u beeksise. Kunis Rapid Support Force magaalaa Elfaashir keessatti ajjeechaa fi yakka garaagaraa namoota nagaa irratti raawwachuurraa kaka'e ta'uu beeksiseera. Qoqqobbiin haaraan manni maree nageenyaa UN kun hooggantoota waraanaa garichaa 4 irratti kan xiyyeeffatu yoo ta'u, itti aanaa gaggeessaa garichaa akka ta'e Abdulraahim Hamdal Dagaloo dabalatee miseensota hedduu akka ta'e ibsameera. Waraana waliinii Sudaan waggaa 3 itti fufee jiru keessatti humni Rapid Support Force magaalaa Elfaashir yeroo to'atu sarbamni raawwate akka namaa ta'uu ibsee manni marichaa. Kanaanis qoqqobbii kana kaa'uudhaaf dirqamuu isaa hubachiiseera. Torbee darbee garee UN qorannoo gaggeesseen haleellaan namoota nagaa irratti xiyyeeffachuun gaggeeffame daguuggaa sanyii jeenoosaayidii ta'uu isaa kan akeeku ta'uu beeksise. Humni Rapid Support Force yeroo magaalaa Elfaashir humna waraanaa Sudaan irraa fudhatu opereeshinicha kan hoogganaa ture itti aanaa itti gaafatamaa garichaa akka ta'e Abdulraahim Dagaloon UN ta'uu kan ibse. Humnoonni inni hoogganu namoota nagaa jumulaan ajjeesaa fi ajjeechaa sanyii adda baasuun irratti xiyyeeffate gaggeesseera jedhan. Hoogganaan waraanaa biraa qoqqobbiin irra kaa'ame Baacheroof Alfaashir jedhamuun kan beekamu Abuu Luuluu yoo ta'u, magaalaan Elfaashir yeroo to'atamtu namoonni nagaa yeroo ajjeefaman viidiyoo waraabee gadi lakkisee ture dheekkamsa guddaa uumee ture. Egaan kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kan hangammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.